biyya hundaaf mijattuu taatee badhaatee biyyummaan ishee mirkanaa'e bareedduu hundaa hawwisiistuu dhaloota dhaalchisuu fi hojiiwwan jecha gochaan dhugoomsan hedduun mootummaan hojjetamaniiru. እንደ ሁልጊዜው ማረጋግጥላችሁ ከተረከብናት በእጅጉ የተሻለች የበለጸገች የጸናች ያማረች ብዙዎችን የምታጓጓ ኢትዮጵያ ለልጆቻችን እናስረክባለን። hojiiwwan gurguddoo milkaa'inni sadarkaa idil addunyaa itti argame keessaa hojiin ashaaraa magariisaa dachee magariituu dhaloota dhaalchisuu barootan darban hirmaannaa lammiileen hojjetaman isaan tokkodha. ይህ ስራ ወደ ኢትዮጵያ የመጣበት ዋነኛው ምክንያት ችለን ዓለም ያልቻለውን ሰርተን ስላሳየን 48 ቢሊዮን በነፃ ህዝብ ተባብሮ የተከለበት አንድም ሀገር ዓለም ላይ የለም። ታላቅ ታሪክ ነው። ኦሮሚያት ወጎተኒ ቶርበን ደርበን ቢቅልቱ ቢሊዮን 28 ኦል አቡ ደንደኛ ጅራ ኩኒሞ ዊሰ ቦሶና ናኖ ኬኛ ጉዲሱዳ ወልቀበቴ ጅራማ ቅሌንሳ ደንደመቺሱዳፍ ኦሚሻ ፎሚስማ ደበ የኦላና ተበታ ጅራ ቢቅልቱ ወጎተን torban darbe biliyoona 28 ol dhaabaman kan keessa dhibbeentaan 84 kan ta'u qabatee jira jechaadha latee jira. Kunis kunuunsa uummanni keenya biqiltuu dhaabuu qofa otoo hin ta'in kunuunsuu gara faayidaa dinagdeettis jijjiiruudhaanis kan wal qabatu waan ta'eef bifa kanaan milkaa'inni olaanaan galmaa'ee jira. hojii hojjetame kanaanis hawaasni fayyadamaa ta'aniiru. Dhugaa dubbachuudhaaf utuu ashaaraa magariisaa gara keenya kanatti inni dhufini mootummaa biraa saaqinsi kun hin ka'ini baay'ee wanti irraa bu'aa argataa ture waan hin jirre. Muki kun ka durii hin jirre baay'ee ohaa keessaa muratanii horiin sila hin jirre bonudu badhees ganna as yaa'ee horiinu hin dheeda horiin sun ammoo yoo ohaa tokko dame tokko cabsatte bu'aa qaba yoo gaaddiso nami jal taa'ee horiin jal boqotu bu'aa qaba. Lafa kanarraa kunuunsa bishaanii fi biyyoo goona yeroo roobaatti immoo biqilaa adda addaa dhaabuudhaan waggoota darban fakkeenyaaf wantoota akka xidii giraafiiliyaa kana dhaabne amma qilleensi naannoo keenyaa tasgabbaa duraanillee baay'ee ho'aa kan ture amma qilleensi isaa nuuf mijataa ta'ee jira jechuudha. Amma muuxannoodhuma sanarraa kaane waldaadhaan gurmoomnee ashaaraa magariisa kana keessatti wal ijaarree gaagura ammayyaa 50 waan ta'u fudhannee galii kanniisitti nu galee damma isaarraa murannee fayyadamuu jalqabneerra jechuudha. Kanniisi nu argamtee gaagura kana immoo hojjennee asitti oomishnee kanniisi itti nu galtee hojii guddaarraa argataa galii guddaarraa argataa kanniisa. Abukaadoo, paappaayyaa, gosoota nyaataman kanaa warra akka burtukaanii kanaa dhaabnee kunuunfannee guddifannee bira geenyeerra. Waggaa waggaan immoo itti adeemnee guddifachaa jirra. Kanaaf faayidaa guddaa qaba. Amma baran immoo biqilaa abukaadoo dhaabuudhaan muuxannoon sanarraa kaanee biqilaa abukaadoo dhaabuu jalqabnee jirra. Yeroo bonaa boolla isaa qonnee qopheeffanne. Itti aansinee ganna kana immoo deebinee ukkaamsina digeetti nannee qolatti nannee waan isarraa barbaachisutti nannee ukkaamsinee qopheeffannee keewwan. Amma immoo dhaabbiidhaaf qophoofnee geenyee kun immoo dhaabaa irra masamaa. Abukaadoon kun waa meeqaafitu faayidaa qaba. Kanaaf abukaadoo kana dhaabnee gara fuulduraattis immoo akkasumatti itti fufnee hojjennee misooma kana babal'isuudhaaf baay'ee hawwii qabna itti fufnee hojjennaa jechuun barbaada. Abukaadoo duraan isuma kan dhaabnaa isa gurguddaa dhaabnaa aadaadhaan dhaabaa turre amma eegammoo inni kun dhufee isa kanatti isee amma haasii abukaadoo haasii jedhamu nuu dhufee nuu kennamee jira. Kanaaf isatti fayyadamaa jirra jechuudha. Amma nu ga'ee misiraachuu nu kenne misiraachuu isa kana amma jala biyya alaatti ergine dhabnachuu jammareerra jechuudha. Mataa irraa jechuudha. Waa irraa arganneerra galii irraa arganneerra jechuudha. Manattis immoo nyaata irraas itti fayyadamaa jirra. Ijoolleen itti fayyadamaa jirti. Ijoolleen nyaataa irratti itti fayyadamaa jirra jechuudha. Bara kanas mootummaan filannoo marsaa torbaffaan booda fuula isaa gara misoomaatti naanneeffatee kunuunsi qabeenya uumamaa bu'uura misooma itti fufiinsa qabuutii ejjennoo godhatee qabeenya uumamaa kunuunsuu lafa manca'ee deebisanii misoomsuun jireenya hawaasaa fooyyessuu fi hojii bal'aa fi itti fufiinsa qabu hojjechaa jira. የአረንጓዴ
አሻራ መርሃ ግብር በቀጥታ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ከማረጋገጥ የኢትዮጵያን ብልጽግና ከማረጋገጥ ህልማችን ጋር የሚተሳሰር አንኳር ጉዳይ ነው። የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በቢሾፍቱ እንዲጀመር ከተወሰነበት ዋነኛ ምክንያት አንዱ የቢሾፍቱ ከተማ የኮሪደር ስራ ብቻ ሳይሆን ዛፍ በመትከል አበባ በመትከል ችግኝ በማፍላት ለአዲስ አበባም ጭምር ትልቅ ግብዓት ስለሆነችና የዚህ ዓላማ ስኬት ለነበራችሁ አስተዋጽኦና ለነበራችሁ ድጋፍ ምስጋና ለማቅረብ ጭምር ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ። filannoon kun rakkoo tokko malee xumuramuu danda'ee jira. Filannoo geggeeffamee booda immoo fuula isaa gara misoomaatti jijjiirratee har'a hojii ashaaraa magariisaa, hojii qonna gannaa, hojii qophii biqiltuu dhaabuu, hojii boolla biqiltuu qopheessuu tiddeeffatee jira. ዘንድሮ ከ8 ቢሊዮን በላይ እንተክላለን። በዚያ ወደ 56 ወይም ከዛ በላይ ለመግባት እንሞክራለን። በሚቀጥለው ዓመት ከምንጨምረው ጋር 65 ቢሊዮን ችግኝ ተክለን ነው ኮፕ እናሰናዳው። በረከና አከናኖ ኦሮሚያት ቢቅልቱ ቢሊዮና ሸንጡቃ ሰዲ ቆጴሱዳፍ ከሮርፈሜ ሆጀተማ ጅራ ሰነ ኬሳ ቢቅልቱን ቢሊዮን ሸኒን አበማ lafti kanaaf ta'us qophaa'ee adda bahee jira. Bara kana lafa hektaara miiliyoona tokko tuqaa tokko irratti biqiltuu biiliyoona 5 dhaabna inni karoorsine. Bakki biqiltuun dhaabbatus hektaarri 429 ol ji'oo riferansiidhaan fudhatamee jira. Kana feesbiifuma wal fakkaatuun ji'oo riferansiidhaan fudhatamee dhaabbiidhaaf qophoofnee jira. Galma qonnaa afran wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu alergii dabaluu kana laagalan keessoon bakka buusuun carraa hojii uumuu fi biqilaan nyaataaf oolan baay'inaan dhaabamaa jiru. Bakka kanatti biqiltuun nyaataaf oolanii kan dhaabamaa jiru. Kun immoo alergii keenyas guddisuu tarsiimoo galmoota misooma baadiyyaa 4 qabannee hojjechaa jiru kana keessaa tokko wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudha. Lammaffaan alergii dabaluudha. Sadaffaan alergii alaa galummoo biyya keessatti oomishaan bakka buusuudha. Afraffaan carraa hojii uumuudha jechuudha. Carraa hojii dargaggootaa bal'inaan uumamaa jira. Qonni keenya ammayyaa'ee ce'umsi baadiyyaas karaa mirkaneessuu danda'uun walitti hidhamiinsa kanaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Sagantaan kunuunsa biyyee fi bishaanii misooma lagaaf gaaraa akkasumas dhaabbii biqiltuu babal'isuu bara kanaa godinaalee Oromiyaatti qophii boollaa irraa kaasee hawaasni hirmaannaa ho'aan hojjechuu eegalee jira. Eegisiin hin jiraatin roobillee namaan hirkifamu. Ongeer bonaan nama dhufa. Yoo biqiltuun jiraatti garuu roobgaa argatanii roob hirkichi biqiltuun tokko jiraachuu jechuun garuu eegi biqiltuun hin jiraatin roobii dhufuu hin danda'u. Miidhaan bona namirra dhufuu dandeenya. Kanaafiyyuu biqiltuu kunuunsuu faayidaa guddaa qaba. Kanaaf kan itti suufarra biqiltuu kana fidanii dhaabne kunuunsuu yaali akka dansaa kunuunsinu yaali goonee kunuunsinee qabachuu faayidaa guddaa nuutaa jenne fudhan. Biyya badhaatee biyyummaan ishee mirkanaa'e bareedduu hunda hawwisiistuu dhaloota dhaalchisuu fi bakka jirrutti hundumtuu biqiltuu haa dhaabnuun dhaamsa qophii keenyaati. ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በሚቀጥሉት 2-3 ወራት ኑ እንደተለመደው ተስፋችንን እንትከል። ኑ ለኢትዮጵያ ወንድና ሴት ታዳጊዎች ተስፋን እንትከል። ኑ በትብብር የገረጣች የዳህየች ኢትዮጵያን አረንጓዴ እናልብስ። ኑ በትብብር ለዓለም ተባብረን አድዋ ላይ የፈጠርነውን ገድል ተባብረን አዲስ ገድል በማሳየት አፍሪካን ዓለምን እናንቃ። እንተባበር፣ እንችላለን። እንስራ፣ እናሳካለን። ያ ሲሆን ፈጣሪያችንን ያግዘናል። Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii haga badhaadhinaa dhimma ashaaraa magariisaa irratti qopheeffadhe asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti.